Akkasumallee Eid Mubarak isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Yeroo Rabbiin nu haa taasisu isiniin jedha. Asumarraan immoo faamilii waan jettu meetii. Ani nuqaa taasifna. Obboleeyyan kiyya mee laayikii tokkoon isinuma takkaayyuu isin hin miidhu garuu anaaf immoo viidiyoon akka nama hedduu bira ga'u naa taasisa. Waan sakandii takka isinitti hin fudhannee laayikii tokkoon isiniin jedha. Warri reef seentan immoo tuyyuu warri maatiin ta'in maatii naa ta'a warri seentanii baatan jechuudha. Warri addisii haarawa maatii naa taatan guddaa takka galatoomaa isiniin jedha. Egaa obboleeyyan kiyya waa baay'ee waan waraabee garuu akkasittis milkaa'ee fiduu baadhu viidiyoo immoo akka isinitti hin dheeranne ari'ee jechuudha. Isin agarsiisa guyyaan kun viidiyoo guyyaa kaleessati jechuudha. Harka har'aati walitti qabeemmoo tiyyuu jechuudha. Kalee waan gadi dhiisuun natti hin toliniif har'aan tana walitti qabee isin ergee gadhiisaa jira tartiiban osoo irraa haasayaa hin jiru garuma akkuma waraabettiin viidiyoo akka hin dheerannetti walirratti hidhee jechuudha. Akkasumallee hin ari'ee isiniin jedha obboleeyyan yeroon kun halkanii kushiinatti ifaan qabdu. Ifa ammoo tiyyuu ani waamuma ibsadhee seena. Kun immoo baatiradha. Baatiran kiyya kan buddeenatii fi kadaabboo walirratti jechuudha. Eelee walirratti sanii. Akkasii isiniin jedha obboleeyyan kiyya akkuma dura isiniin jedha silkii ibsachuu ture jechuudha. Garuu alaan hin jira jechuudha isitti aanee ichi keessa immoo hin jiru of duratti immoo inshaallah in sirreeffadhaan isiniin jedha kushiinan tiyyammoo kushiinaa deettuuti ani reef ka'ee guyyaan ani ka'ee sirritti waa dalagee guyyaa kaleessaa kanaayyuu jechuu har'aaf kaleedha. Haala kanaan baatiran kun kaisaati miti garuu kaisaa gugurdaadha xiqqaa gara biraatiitti fayyadame jechuudha. Ani kaisaa osoo hin ta'in ka'eelee kanaa jechuu barbaadeeti. Daabboon achi ba'u immoo maashaallah baay'ee takka mirteedhaan isiniin jedha hedduu bareedaa ta'eedha. Akkasii obboleeyyan kiyya. Laayikii fi sheerii koomintii qeeqa fi yaada qabdanillee akkanaa kennitan abdii qaban isiniin jedha obboleeyyan kiyya qaqqaalii. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفوني خبجمتو تجلتمتو تردفتو تعمو فري فاميلي بقى ربي جلاتي سي ساعتي كانان اسينجي اكسو مالي عيد مبارك اسينين جد أبوليان كي تاني أبوليتي في أبوليان كي يجتشو ده بارك الله فيكم. عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال كل عام وأنتم بخير سنين جرب بليان كيا برهن دانا ما جمعتوا نتداو سنها تاسيسو كان جمعتوا كان ملكي سنها تو سلامات جدي مامجات الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيا كيسني بقى من سنجاي بقى عيد الله جتني. بقى عيد الله جتني. أنا اللي بقى دامت عيد جاي. Akkasii obboleeyyan kiyya har'a keessummaan tokkollee asin jira beektanii na harka jira waan isin ajaa'ibu hammaan tana jechuun waa baay'ee tokko karoora qaba erga samoona kanaatiin uuman shashaagallaa waan iidaa kana jechuudha garuu immoo haga tokko waraabellee viidiyoo edit irratti isin agarsiisa haga tokko kan waraabe eegasanii immoo gara kaan ijoolleen hin iyyan eegas siyaasii wayita keessummaan dhufanii waa hunda rattabee jedhe akkamitti anumaa hin waraabaa karoora qabu ima dagadhee isiniin jedha. Ammas wayita ani viidiyoo waraabu dhufee garuu immoo viidiyoo kana hin dhiisu inuma waraaba jedheetiin dhufe. Maaliif yeroo inni waan tokko sababadhee viidiyoo yeroo garii waraabee faana biratti osoo gadi hin dhiifne jechuudha. Akkasitti YouTubeen kiyyallee kanaaf duubatti harkifataa jira. Isin immoo warri jabaadhu naan jettanii na jabeessitan galatoomaa isiniin jedha. Sanuu akkamii waraaba jedhee biyyi nyaatee dhugee gara Jummaa deeman jechuudha. Anaafis qofan mana jira. Anaaf sinduu qofan mana jiraachumaan nummoo isinii wajji haasofnaa jennee dhufnee akka nu qeebaltan abdiin qaban isiniin jedha. Akkasii misallee nu qeebalan moo nu qeebalan? Akkasii akka isaan natti hin kaane tokko achi gaadaa raffisee tokko dakara raffisee garuu isaan hunuma ka'an jechuudha. Yoo wal maddee ciisan immoo yeroo tokko ka'ees kun kaan kaasa jechuudha. Akkasitti lacheen isaaniitu wal bira ka'an alhamdulillah laa kulli haal garuu rakkinni himadhu hin jiru. Galanni rabbii kiyya ilmoo jechuu fedheeti hin badini ilmoo argachuun ulfinnaan isiniin jedha obboleeyyan kiyya viidiyoo dheengadda waraabirratti hundi keessanuu waan jiru dubbattee yaada gaariidhaa jettanii guddaa galatooma akkasuma yaada babbareedaa kana takkitti na jalan tarree yaada sinnaa kennitan hundaa dubbisuu ture. Akkuma namuma akka kootii madaa qabu namuma akka waliitti illee jechuudha madaa qabu hundi keessanuu rabbiin madaa keessan isin haa fayyisu nama kan dhufu guutuu keessan ka achi fagootti yaada qabullee jechuudha.
as dhiyeeffate yaada muraanni isaa guutamee fi obboleeyyan kiyya mana isaatitti galee maatii isaa wajjin iida godhu rabbiin isin haa taasisu ayyaana kana kabaju rabbi isin haa taasisu wallahi gammachuun dhabanillee obboleeyyan kiyya qorsoonillee jechuudha otoonin qorsomalleen kan furan taate gammachuu biyya ambaa cooma biyya ambaa nyaatan sanirra maatii ofii tanaa wajji wayya rabbi waan qaban nurratti sabrii nu haa kennu irra caalatti tasgabbii nu kennee biyya keenyatti nu haa deebisuu isiniin jedha akkasii obboleeyyan kiyya ani immoo har'aan tan isinirratti illee baay'ee dheeressuuf osoo hin taanetti nagahuma isiniin jechuuf fiigaa dhufe asitti immoo dhugaa rabbii dubbachuufi baay'ee namatti hin tolu maaliifii jennaan amma namoonni yeroo isaan ol duudan san osoo waraabanii bakka namni waan tokko tokko jedha sila nu hin nyaatu waraabaniifaa jedha baay'ee wannan jedhu anillee akkasitti dafaree kaamera silkii fuuldura qabee yoo waraabu namni illee immoo baay'inaan hin beekan jechuudha yaani kaasata nyaataa dhugaatii waan akkasii kanarratti osoo waraabuu miti namni kenneema ijaanuu akkanatti ilaaltan hin saalfata waan ta'eef kanaaf isiniin jechuu barbaadeeti wanti waraabuu dhabeef immoo tuyyuu waan addaa wahii yookaan waan hin jirre wayii hojjennee osoo hin taane namni jechuudha maatii ofii kana osoo ooltii bultillee argee wajjin immoo haasa'ee akkasittillee waraabe guddina viidiyoo yuutuubii namaatiif illee bareedadha akkasumallee walitti dhiyeenya hordoftootanitti illee gaariidha waa hedduuf gaariidha waan jabaa hojjedhee santuna jala taree jechuu osoo hin taane yookaan waan addaa waan namni hojjetin hojjedhee waraabafiyyuu osoo hin taane walla akkasitti kama dhugaa hedduma takka haamile addaa takkaaniin jechuudha meeshaa achi fageessee kaayee hunda gagguuree laal kana waraaba jedhee kaayee jedhee naan milkoofne amma eega fixa wayii dizaanii waraabaaree jedha dhiisee akkasii isiniin jedha wanni kana isinitti himuuf illee farhuma yaada isinitti himuuf iyyaa eegammoota iyyuu baga geettan jechuu dhufe isin immoota iyyuu warri isinii milkaa'e ka biyya keessa jiru hin lallaaka warri alallee waraabamee garuu sodaan nama achitti wallahi sodaatama biyya namaatitti jechuudha yuutuubii kana biyyuma ambaatitti waa hunda ulaagaalee isaa hunda guuchise hatta osoo biyya san jiru naa galche jechuudha osoo biyya san jiru galii naa galche yoo dandeettanii jettan obboleeyyan kiyya ammallee asuma wanneen isinii dhaamu banadhaati yuutuubii kana jechuudha achitti ulaagaalee hundaa guuttadha asitti immoo biyya kanatti dhufanii ulaagaalee isaa guutuun hin ulfaata bismillah biyya kana eega dhuftanii jettanii jechuudha gana lafa kaaftanii sabiskiraayibii 1,000 jechuun nama warroota beekamtii qabutti salphaadha garuu namoota miskiina akka kennaa kanatti asitti biyya kana keessatti hin ulfaata waan ta'eef osoo achi jirtan immoo tuyyuu jechuudha yooniin maatii godha horattanii akkasuma seera isaa guuttattanii moonii isinii ta'ee jechuun moonitaayizii isinii tahee galtan waa hedduufin isin fayyada mana uffatallee hubantan achirraan onlaayinii kanarraan hojii birallee yoo eegaltan hatta jechuun biyya keenya keessattillee jechuudha namni hatta manuma nyaataa bareeda yooniin jechuudha banatee jedhe ordarii godhuu hin dandeessanii asitti immoo waan akka uffataa waan akka meeshaa waan akka jechuudha uumaa homee mana keessaa qibaatii dibatan saamunaa waan akkasii jechuudha kaasata waan hin jirre faa waan biyya sanitti hedduu waa baay'ee argitanii waa baay'ee barattan waan ta'eef kana gaafa beeksiftanii jettan toora onlaayinaa kanaan isin fayyada jechuuf hin jedhe garuu wantan irraa kana jedheef obboleeyyan kiyyaa biyya sanitti waraabuun anachimatti waraabuu ture hatta maatilleen hin beekan jechuudha warri an bira jirullee hin beekani ijoollee keenya hin waraabinii mana keenya hin waraabinii sanii achitti yeroo nyaata hojjettuu fi waan akkas waan tokko waan amantii keessallee hin seenin dhimma siyaasaa keessallee hin seenin normaalii waan nagaa hojjette mirga keetinaan jedhan jechuudha akkuma isaan beekan sanittu in sodaadha wallaahi waraabuu hin sodaadha sagalee waraabee jiyyuu sagalee irratti qabuu hin sodaadha kaasatan halkanfaa jechuudha halkanfaa sagalee irratti qaba editii kanallee waa baay'ee hin beeku sagalee irratti san jalaa haqee irratti qabu kanaayyuu jechuudha garuu wanni hin baratamne hin jiru wallaan hin baratamne hin jiru kaasata wanti yuutuubii kanarratti wanti akka nama dhibu ana isuma natti fakkaate editii makana jechuudha ammallee jechuudha editii kana namoo yuutuubii marra deemtanii jechuudha warroota akkasitti gadhiisan yoo laaltanii jettan isas tahee waan birallee jechuudha baleen yeroo ammaa kanatti wanti isinitti ulfaatu hin jiru jechuudha maaliif jennaan nyaatuma hin beeyne iyyuu dalagaa yoo jedhan sarchii yoo gootan hin argattanii wantuma hin beeyne kana hojjedhu yoo jedhan hin argattan ofii keessanillee waan mataa keessanii eega gabbaatanii obboleen kiyya kaasatan
birri nachitti dalagan achumatti namarraa hafti wallahi gafeetan qabaadha waan kanarratti illee hin haasa'e jedheetumaanin yooniin isin oduu kiyya ka dhageeffattanii karoora qaba isin caalaa beeka osoo hin taane waan ofii kiyya keessa tareefi wallahi obboleeyyan kiyya yoo dandeetta waan amma harkaa qabdan waan akka warqii birri ma afaanirra deemtu fa'a uuma keessaa waa isinii hafe keessaa isinii deebi'e fa'a waan akkas akkasiisan wahirra oolfadha gaafas galtan gaafa rakkattanii jettan waan olkaanii fuudhan jedhan isin fayyaddiifin isiniin jedhe iida baga geettan jedhee mootuyyuu kana haasa'uu kiyyaaf dhiifama waa'ee qophii iidaa waraabunna jala tarirraa fi kana hunda isinitti haasa'e akkasuma mootuyyuu jechuudha asiichitti isinii waraaba bi'idnillah ima waadaa galaa yoo rabbiin haguute akkasumallee rabbiin nu haa mijeessu wanta tokko jechuun obboleeyyan kiyya haasa'uma noormaali managaa kana yoo rabbi namaa laaffisee namaa mijeesse malee gochuu hin danda'an wallaahi gochuu hin danda'ani akkas isiniin jedha egaa obboleeyyan kiyya irra deddeebi'ee iid mubaarak baga geettanii warra baranaa warra bara hedduu rabbiin isin haa taasisu walumaan rabbiin nu haa taasisuun isiniin jedha warra gammachuun bara hundaayyuu iida kana dabarfatu rabbi isin haa taasisu ana ahlii keessanitti ilmaan keessanitti nagaan isin haa galchu ilmaanis dhiiftanii deemtanii nuyi duraayyuu addatanii dhufne jenne karritti banama jirti namoonni dhufaa jiranii nagaan nu turaa isiniin jenna obboleeyyan kiyya. فيديو عربة جرّ سنتانو هان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جلتمتوتا في هردفتوتا أم فري فاميلي كم نجا فيا جرّ سنين جتّا أسمان إيدن مبارك سنين جنا بقى سنين جاي بقى ولو مانجيني كوران اللي كوران فلي ربي نمتي دي وربي نهاتايسو سنين جنا إن مو إيدي كان مرامد كوربي نهاتايسو وربي كذا جرولي ورا بي على جرولي نمتي مد كوربي نهاتايسو نما مو خيري guyyaa narraa qabu nama argatee yeroo rabbiin nu haa taasisu saniin jedha asumarraan immoo faamilii waan jettu meetii ani nuqaa taasifna rabbii kana qaa taasifna illee fixadheera kaasumanni aga walitti viidiyoo biraatiin walitti dachaanutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Egaa hordoftoota isaan baay'ee haasa wallee hin dheeressanii kama dhugaa nuti yeroo duraatitti umumaan hin jiran isaan jum'aa taranii osoman waraabaa jiru nutti galaniin isiniin jedha galatooma akka alaa galtaniin seenuu keessaniifillee nullee nama immoo rabbiin qadaa nurratti hin godhini jum'aa tan amma deemu nu haa taasisu waan biraatti osoo hin taane isaanuma keessummoota amma dhufan kana lamaan kana manatti hin gannuufiin jedha akkasi kaa obboleeyyan kiyyaa ani duraayyuu isiniin jedhee jira baga geettanii warra baranaa warra bara hedduu rabbi isin haa taasisu dalagaa teessan gaggaarii isinirra haa qeebalu khaxaayaa yaa keessan diqqaa fi guddaa isinii haa dhiisu walumaan nu haa dhiisuun isiniin jedha warra kan hafillee gammachuu tana caaltuun ulfinnaaf gabbinna kana caaluun itti dacha rabbiin nu haa taasisu assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu wanta fi hojiraatutti gumurodha.